walitti deebitanitti? Anigaa kanatti dhagahamee abbaa manaa koo wajjinis hospitaaladha naannoo garuu nama sanarraa dhukkuba sana waan fudhadhanitti fakkaata. Egaa atis ilmi keetis ofirraa ittisa qaamaa isa dhukkuba ofirraa ittisuu immunitii karaa feesbuukii, yuutuubii akkasumas marsariitii VOA Afaan Oromoo annu hordofaa jirtan maamiltoonni keenya hundumtuu akkam ooltan. Keessummaan har'as ni qabadhee dhiyaadhe nama vaayirasii koronaatiin dhiheenya qabamanii garuu immoo dafanii fayyanii. Akkami? Akkam jedhiin? Fayyaa jirtaa? Hiitee baase mana. Obbo Ittafaanii fi maatiin egaa muuxannoo keessan nu hiruudha. Karaa kanaan dhufuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Galatoomaa isinillee ulfaadhutti jiyee carraa kana nu laattee nu affeeruu keef. Ulfaadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya as United States keessatti ji'oota lamaan darban kana vaayirasii koronaatiin nama miliyoona tokko olitu qabame akka odeeffannoon John Hopkins University irraa argadheetti ibsutti. Kana keessa immoo namoonni irraa hafuu dadhabanii lubbuun isaanii darbe amma sanbata guddaa har'aa kanatti 68,000 gaheera. Han dhukkubsatanii immoo dandamatan an irraa hafan 150 oli. Egaa obbo Ittafaanii fi ilmi isaanii waggaa 3 namoota kana keessaa baga fayyitan isiniin jechuun barbaada. Mallattoon dhukkuba kanaan qabamuu kee si shakkisiise maal fa'aa ture? Maalin? Mallattoon jalqabaa argee guyyaa gaafa Eepiriilii gaafa 10dha. Dadhabbii matunatti dhagahame mallattooma dadhabbii durii qaamuma kiyyaatu na dadhabee callisee rafi wanta na godhu wayitunatti dhagahame. Sababii dadhabbiin sun jiruu fi jalqaba shakkiin koo gara dhukkuba sanaayyuu hin turre dadhabbii maqaama koo kiyyaadha jedheetanii bakka hojii kiyyaa bilbileenii hojii seenuu akka hin dandeenye itti meen manuma ture guyyaa gaafa jalqabaa. Dadhabbii matunatti dhagahame guyyaa gaafa jalqabaa. Guyyaa lammaffaa olee guyyaa sadaffaatti immoo guyyaa gaafa sanbata guddaadha gaafa Eepiriil 12 mataa dhukkubbiin na jalqabee isarrattiin shakkii keessa galee jechuudha. Mataa dhukkubbii ergan argee booddeen gara shakkii dhukkuba kanaatiin qabamuutii fi carraan guddaan jiraachuu isaa shakkeetanii gara ilaalamuutii fi jara quunnamuutti deeme jechuudha. Mucaan kee amma si bira ture amma xiqqoo ka'e malee ilmi kee ilma hangafaa inni mallattoo qaba ture? Mallattoo keessaa wal fakkaataa? Inni homaayyuu mallattoo hin qabu ture. Mallattoo mayyuu irratti hin argine. Garuu Eepiriil gaafa 10 ani mallattoo dadhabbii sana arguu dura gaafa Eepiriil gaafa 7 I think eebila natti fakkaata. Eebila gaafa 7 qaama isaa kanarratti nadha isaa kanarratti wanti jedhu wayyaa'ee mul'atee ture. Doktera isaa quunnamee dokterri isaas nu haasofsiiftee daawaadhuma barbaachisaa tarii infekshinii godhachuu mala kan jedhamu laatteefi turte. Mallattoo jalqabaa isarratti kana qofa argine ergasii hin dhukkubne mallattoo kan biraan hanga dhumaatti hin turre amma innis dhukkuba kanatti walabatee fayyeera. Baga waaqni isin fayyisee baga dandamattanii. Egaa mallattoo waan san erga argitee akka beekamu dhukkubni kun dhukkuba haaraadha. Reefu ji'a 3 guunnee addunyaa irratti weerarri kun erga ka'ee amalli isaa guyyaadha guyyaatti reefu baramaa jira, reefu qoratamaa jira. Mee mallattoon biraan argite namoonni akka ofirratti beekan qarqara jedhee yaada. Maal fa'aa ture hoo jiraate nan biraa? Baay'ee gaariidha. Tiiji dhukkubni kun dhukkuba jechuurra utuu maqaan kan biraan jiraatee kennamee fi natti tola akka kootte ani dhugaa dubbachuu fi yeroodhaa yerootti guyyaa tokko keessatti mallattoo hedduu argita. Yeroodhaa yerootti adda adda. Waan al tokko fidee ittiin si dhukkubee yoo carraa ta'edha kanatti deebitee marsaa lammaffaa marsaa sadaffaa argitu malee hin jijjiira yeroodhaa yerootti hin jijjiira. Jalqaba isaati kaasee yoon sitti mee dadhabbii duwwaatu narra ture guyyoota lamaaniif. Gaafa guyyaa isa sadaffaa mataa dhukkubbii na jalqabee ergasii booddee ergan ilaalamee ergan adda of baasee qofaa kiyyaa kutaa kiyyaa keessa turuu jalqabe booda mallattoon gara jalqabaa ani arguu jalqabe nadha kana nama caccabsa baay'ee. Akka nama dhaamuchiisuu kan jedhan biyya akka mallattoo sana of keessatti nama dhageessisa. Sana qofa immoo utuu hin taane dhukkubni kun yeroo tokko dhufee baay'ee mataas dhukkubaa ofima isaatiin sokka nagaa taata fayyaa mataata ruumii kee keessatuma jirtu yeroo tokko immoo dhufee nanna kee kanas caccabsa
yeroon inni kana nama caccabsu waan deebi'anii ka'anii miilli namaa lafa ejjetu namatti hin fakkaatu. Isa caccabsaa namoonni keenya dhibee garaagaraa qabaniif jedhanirraa addadha kun. Baay'ee cimaadha jechuudha. Baay'ee mudhii kana keessa gaafanni ani yeroo baay'ee yeroo inni dhufee na caccabsuu jalqabu gara guyyaa 3 akkas narra ture inni na caccabsu kuni. Yeroo mudhii kana keessa inni na caccabsu waan naafadhe waan miilli kiyyaa deebi'ee lafa ejjechuu danda'u natti hin fakkaatu ture. Suuta jedhee siree kiyyaarraa miilla kiyyaa fuudhee lafa kaa'ee miilli kiyyaa hin ejjetaa fi hin ejjetuusaa miilli kiyyaa hojjechaa jiraa fi hojii dhaabee raasaa afaan ilaala gidduutti. Baay'ee humnaa oliidha kan inni nama caccabsu. Mallattoo sadaffaa ani arge turtiin adda of baasee ture keessatti garaa keessa nama dhukkuba garaa kana keessa akka wanta nyaata sii ta'uu didee jira miti. Akkas nama godhaa garaa kaasuu ishee jedhan ishee diyaariyaa jedhan biyya kana mallattoon sun jira guyyaa tokko duwwaadhaaf yeroo tokko lamanatti deebi'een arge isa sana. Kanatti inni aanu yeroo dhukkubni kun mallattoo adda addaa jijjiiru wanti inni argisiisu tiji akka wanta rifaasisuu wayii naasuu wayii jira miti akka kana qaama kee kana walitti shitititti godheetu si sochoosa baay'ee. Jalqaba yeroo dhufu mataa kanarraa jalqaba mataa kee kanatti wanta elektirikii wayii si bu'e wayii sitti fakkaata wanta akka tasaa waasii tuqe wayii sitti fakkaata. Hin dhageessa mataa kee kanarraa kaasee dugda kee kana keessa qaama kee kana guutummaa keessa sochii sana sitti dhageessisaa darba. Dhukkubni kun baay'ee nama raffisateeji. Sa'aatii 24 walitti aansiteetu gargar hin kutin rafuu dandeessa. Si raffisa baay'ee. Namoonni yeroo irribatti of kennanii dhukkuba kana keessa yeroo jiran yeroo irribatti of kennanii dhukkuba kanaaf baay'ee saaxilamuu danda'u. Yoo raftee yoo dadhabbiitti of laattee baay'ee simiidhaa yeroo dadhabbiin namatti dhaga'amu hirribni namatti dhaga'amu sosocho'uun waa dubbisuun kitaaba garaagaraa dubbisuun yookiin muuziqaa garaagaraa faarfannaa garaagaraa dhaggeeffachuun waan ittiin yeroo sana dabarsitu yaalii garaagaraa gochuutu baay'ee murteessaadha. Sanatti aansuudhaan waa'ee nyaataatti yoon si dhufee torban isa jalqabaa akka gaariitti nyaadhan ture. Bishaanis akka gaariitti dhugaa soorata hundumaa akka gaariitti nyaadha. Torban isa lammaffaa naa kennametti yeroon darbu jalqaba funyaan kana cufa funyaan kiyya lamaansaa waa dhaga'uu hin danda'u. Ittaansee afaan arraba namaa kana jijjiira akkuma jirutti. Arrabni kee nyaata yeroo afaan kee keessa gootu nyaati sun teestii siin kennu dhamdhaman qabu. Arrabni kee kun dhamdhamni arraba kee irraa ati argattu hin bada. Isa booda mallattoo sana lamaan arge nyaatuma wanta jedhamu ijumaan akkan hin argine na godhe guyyaa 3 guyyaa 4 kan ta'u. Takkaammoo isa itti erga shakkite gara mana yaalaa dhaqxe moo maal goote? Eeyyeen erganii gaafa sanbata isa guddaadhaa mataa dhukkubbii sana arge shakkii sanarraan kan ka'etanii hospitaala bakkiin hojjedhu hospitaaluma hojjedhutti bilbileen mallattoon qabuuni shakkii dhukkuba kanaa keessa galee waan hin jiruu fi ilaalamuun barbaadaa kan jedhuun gaafadhe. Yeroon gaafadhu mallattoo isaan ittiin dhukkuba kanaa fi carraa namni ilaalamuu kennanii yoo argansuun jiraate yoo namni ho'isuun jiraate yoo wantoonni bebbeekamoon jiraatan irraan kan hafe mataa dhukkubbii akka mallattoo dhukkuba kanaatti waan hin ilaallee fi na didanii turanii garuu ani irra deddeebi'ee shakkii akkan qabu daa'ima xixiqqoo akkan qabu akkan of sodaadhe waan hin itti himee fi akkan ilaalamuuf carraa kennanii bakka buufata fayyaa deemeen ilaalame jechuudha. Egaan walumaa gala godinoota United States hoolaallee fakkeenyaaf New York yoo fudhatte New Jersey yoo fudhatte bakka dhukkubni kun baay'ee itti hammaatan keessaa godinoota itti hammaatan keessaa tokko Washington DC'n san hundaan hammaanne amma ammaatti akkan odeeffannoo ammas John Hopkins University irraa argadhe jedhutti aga ammaatti nama 4,400 naannoo kanaan qabamee jiru. Kee garuu torban lama kana dura kanaa gadi yeroo lakkoofsi suni egaan takkaa dhaqxee irra deddeebitee qorannoo sunnaa godhamuu qaba jettee qoratamtee yeroo beektu akka abbaatti akka nama ijoollee lama qabuutti haadha warraa qabuutti maaltu sitti dhagahame? Maali yaadde dura? Tiijii koo dhugaa dubbachuuf wantichi wanta baay'ee nama naasisuuf nama sodaachisu ture. Jalqabumarraa kaasee dhukkuba kanaan qabamuu koo dura sodaan qabu kan koo caalaayyuu sodaa daa'ima kiyyaa ture. Sababii kanaaf dhukkuba kanaan qabamuu koo gaafa natti himanii
ofii koo caalaa waa'ee daa'ima kiyyaatiif baay'ee sodaa guddaa keessan galee akkas jettee dubbachuun sitti ulfaata baay'ee ultinaati fiilingiiti keessa keetti qabaattu fiilingii salphaa hin ta'u. Sodaa guddaa keessan galee waan ta'an gochuu danda'u garuu tokkoof tokko qofa ture. Ruumii kiyyaa keessaa akkuma seeneenii ruumii kiyyaa cufadhee gara rabbiitti gara waaqaatti gara uumaa isa ta'e qofatti iyyuu ture. Sababni isaa akkuma atis dubbattee dhukkubni kun hanga ammaatti daawwaan dhukkuba kanaaf barbaachisu hin mirkanoofne waan ta'eef akka ogeessotaattis wanta ammaatti dhukkuba kana yaala dhukkuba kanaaf barbaachisu daawwaa waan hin jirreef sodaa guddaa keessa caalaatti waa'ee daa'ima kiyyaa waan hin galee fi gara uumaa isa ta'e gara waaqaatti iyyuun jalqabe jechuudha. Egaa akkuma ati jetteetis daa'ima kee yaadattee dura akkuma yaadattes immoo maatii kee ilaalchisteeti hunda isaanii ilaalchiste moo ilmi kee an waggaa 3 an amma nu wajjin ture amma gara haadha deebi'e kun qabamuu isaa yookaan immoo vaayirasiin kun qaama isaa keessatti argamuu guyyaa meeqa booda beektee? Dhukkuba kanaan qabamuu kiyya naa mirkaneessaniini yeroo dheeraadhaa fi yeroo murtaa'aa ta'ee fi sammuun kiyya gadda keessa galee garuu gara yaada kiyyaatti gaafan deebi'u maal gochuun akkanarra jiru yaaduun jalqabee battaluma sanaa haadha manaa kiyyaas daa'ima kiyyaa lamaan isaanis akka isaan deemanii yaalamanii fi akka isaan deemanii ilaalamaniif murteesse isa booddee qorannoo akka godhamuuf jechuu keeti vaayirasichi keessa jiraatu akka isaan qorannoon gaggeeffamuuf akka isaan mana yaalaa deemne gara buufata fayyaa deemne akka isaan ilaalamaniif ani murteesse. Bu'aa isaa maal fakkaata ture? An hunda keessanii mee? Qorannoon kun erga gaggeeffame booda garuu haati manaa kiyyaa walaba turte. Mucaan kiyyaa isheen hangafti isheen durbaasii agartuun walaba turte. Qorannoo kana booddee kan isaan nu beeksisanii mucaan kiyyaa inni dhiiraa inni waggaa 3 guutuuf jedhama. Inni dhukkuba kana akkuma kiyyaa of keessaa akka qabu bilbilanii nu beeksisanii jechuudha. Namni lama dhukkuba kanaan qabame namni lama immoo walaba ta'e jechuudha mana tokko keessattuu jiraatan. Maal murteessitan akkuma ogeessonni fayyaa gorsi isaan kennan qorannoo godhee mirkaneesse dhiisi namni xiqquma of shakkeeyu vaayirasii koronaa kana qabaa laata jedhee namni of shakkee akka kophaa taa'u gorsanii amma isin afran keessaa namni lama qabameera maal murteessitan ammam immoo addaan teechan jaran qabamne eegudha. Eeyyeen akkuma yeroo intinaa qorannoo kanaa si beeksisanii battaluma sana akka adda ba'uun namarra jirudha kan isaan namatti himanii. Battala isaan natti himanii kaasee an ofii kooti akkuma kutaa keessa ture mucaan kiyya gaafa qorannoon isaa deebii isaan nutti himanii innis dhukkuba kanaan qabamuu isaa beeksisanii mucaa kiyya ofitti fuudheen ture kutaan keessa jiru keessatti jechuudha. Garuu mucaan waggaa 3 waan hin guutin jiruu fi haadha isaa malee akkuma kana immoo hangafa isaa ishee taate obboleettii isaa agartuu malee anaa wajjiniin turuudhaaf ulfaataa ture. Baay'ee wanta rakkisaa waan ta'eef shakkiin jiru ogeessi fayyaas kan isaan natti himanii dursa utuun hin ilaalamin dura utuu mucaan kiyyaa hin ilaalamin duras maatii wajjin jiraachaa waan turreef irraa yeroo adda addaatti ta'uu mala malee hundumti keenya akka wanta carraa dhukkuba kanaan qabamuutti waan nutti himaniif tooftaa biraa akkaataa ittiin mucaa kan tursiisuu hin danda'amu waan hin jirreef mucaanii haadhumaa fi mucaa ishee hangafa agartuudha wajjiniin ba'ee ture. Anaa wajjiniin isoleetidii ta'e ruumii keessa turuu hin dandeenye jechuudha. Haati agartuu immoo dhuftee eeyyama ishii ta'e maal akkatti dhaga'ame nutti himti san dura garuu isoleeshinii yookaanis bakka kophaatti bahanii keessa ta'a manuma kee keessatti kana keessa ammam turteeti? Ani torbee lamaafin ture ani guyyaa gaafa dadhabbiin natti dhaga'ameeti kaasaniiti kan isaan lakkaa'aniif ebila 26 fixee ba'e jechuudha yeroo qubummaa keessa yookaan isolation ruumii keessa. Baga sii fayyanii atii fi intalli hangafti immoo baga baatanii egaa dhukkubni vaayirasii koronaa kun rifaatuun isaatu guddaadha jedhee yaada dhukkuba haaraadha amalli isaan beekamu qoricha hin qabu kaanitti nammaataa kaanitti salphata. Yeroo abbaa warraa keetii fi ilmi kee quxisuun mucaan waggaa 3 vaayirasii koronaa kana isaan keessatti argamuu dhageechu maal sitti dhagahame turtiin isaa as egaa beektee ture immoo akkam fakkaata ture amma fayyanii amma walitti deebitanitti. Amma danda'amaa ta'etti baay'een of eeggadhan ture maaskii nan fayyadamaa gilaabii nan fayyadamaa garuu dhukkubni kun hin dhufee mana galee.
Gaafa mana galu immoo amman durba keerraa sodaadhu sodaachuu hin dandeenye dhukkuba sana gaafa mana koo keessatti argu jechuudha. Durba keetti baay'een sodaadhaan ture ofin eeggadha jechuudha. Of eeggannoo baay'een godhan ture. Gaafa mana koo seenu garuu hundumti keenya wal keessa sababii turree fi anaanis na qabeera jedhee namaneen sa'aatii sanatti. Ani sa'aatii sanatti vaayirasii sana hin qabu jedhee sababiin of hin amannee fi maal wajjin immoo gilaaviis kaadhee moo maaskis kaadhee rakkadhee manii sa'aatii sanatti godhachuu nan dhiise. Amma naqee wuxxeetii koo ilaalamee natti manitti ani isatti iyyuu nan himan ture bakka hundumti keenya qabamneerra jedhee nan dubbadhan ture isatti. Yaaddoon akkam mucaa keeti akkam ture fakkeenyaaf ilma kee vaayirasichi keessa jiraate garuu mallattoo homaan agarsiisne naan jedhee obbo Ittafaani ammam mucaa kana hordofaa turte? Mucaa koo baay'een hordofaa ture. Akkuma isin jedhe akka saayinsiitti gaafa deemtu dhukkubi kun nu hanqata jedhee yaadne nu hanqata jedhee yaadne akka saayinsiitti gaafa deemtu garuu hundumtuu immoo uumaa isaa waaqa isaa hin amana. Waaqayyoon baay'ee namanee bakka waan irraa of eegee danda'u miti jedhee waan sammuun koo yaadee fi waaqayyoonis baay'ee namanee mucaa kootiifis kadhachuuttan ka'ee ofii keenyaafis kadhachuu mattan kee egaa bakka furmaata hin jiru waan ta'eef naannoo kanatti mucaa koo ishee neegatiivii jirtu sanaafis nan yaada haadha ergi taate sii galaga. Mucaa koo ishee neegatiivii siifis nan dhiphadhaa. Isa poozitiivii kanas immoo teekerii gochuu nan barbaada. Dhukkubni kun ituu nama gaafatee dhufa ta'e ani ijoollee koo qaburraa anaan na qabatee akkasitti yaadda gaafa haadha ta'u ataatu. Innaa irra fun ture. Nan ilaalan ture, tempereechera isaa nan ilaalan ture, akkaataa nyaata isaa nan hordofan ture, tapha isaa nan hordofan ture. Isa kaleessaa caalaa baay'ee man isa hordofa bakka. Tempereecheri isaas nagaadha. Milkituma tokko iyyuu irratti hin argine bakka akka kanatti jalaan ba'e jechuudha. Baga waaqni jala sii baasee baga immoo abbaa warraa keetis sii fayyee ijoollee kophaatti dhiistee dhuftee natti fakkaata. Galatoomi baay'ee ulfaadhu. Galatoomi. Tole obbo Ittafaamee amma akka waliigalaatti egaa amma biyya alaa asis ta'ee fakkeenyaaf Xaaliyaanitti baay'ee dhukkubni kun hammaatee ture. Hawaasni Oromootii fi waliigalas hawaasni Itoophiyaa biyya san jiraatu amma tokkotti keessa nafne as Yuunaayitid Isteetsittis akkasuma garuu immoo baay'inaan nama miidiyaatti dhiyaatee dhukkubni kun naqabee akkanatti fayyu jedhu baay'een arginu. Mee namni maal barata anatti keessa dabarte kana keessa hawaasni keenya amma nu ilaalaa jiru nu dhaggeeffachaa jiru maal barata? Galatoomii gaaffii baay'ee barbaachisaadhaa fi gaaffii baay'ee ani eeguu ture gaaffiin kuni. Dhukkubni kun dhukkuba salphaa miti TG. Akkuma amma lakkoofsa warra du'anii, lakkoofsa warra dhukkuba kanaan qabamanii, lakkoofsa warra dhukkuba kanarraa fooyya'aniis akkuma dubbattee nuuf ibsitee turte dhukkuba salphaa miti. Dhukkuba kana adda godhu caalaatti ogeessa kan biraayyuu yaala argachuu dandeessu hin qabdu. Yoo baay'ate si jajjabeessu akkuma ta'u jajjabeessitu qofadha malee yaalli saayinsii godhan kan biraan hin jiru. Yoo rakkoon argamsuudha uumame qofa akkaataatti namni qilleensa fudhatu qofa nama gargaaru. Hawaasa keenyaa fi barumsa ta'a jedhee wanta ni murteesseefidha kanan achi as ba'e. Namoonni baay'een dhukkuba kana akkaataa adda addaatti ilaaluu malu. Namoonni baay'een immoo dhukkuba kanaan hin qabamin dhukkubni kun keessa isaanii iyyuu hin jiraatin sodaadhaan kan warra dhukkubsannee dhukkuba kanaan qabamuun keenya mirkanaa'e caalaa kan dhukkuba sodaarraa kan ka'e dhukkubsatanii kan jiran danuun jiraachuu malu. Sababii kanaaf waan lamaafidhaan fuula kanatti achi as kan hin bahuu danda'e. Tokko dhukkubni kun qoricha iyyuu haa dhabu malee namni keessumaa sabni keenya hawaasni musliimaas baay'ee rabbiin kadhachaa jiru. Hawaasni kiristaanaas baay'ee waaqayyoon kadhachaa jiru. Hawaasni keenya hawaasni Oromoo warri waaqeffataanis akkuma kana uumaa isaanii kadhachaa jiru. Dhukkubni kun daawaan isaa inni guddaan amma ammaatti ofii koo keessatti kanan argee darbee waaqa kadhachuudhaan ni jalqaba. Inni lammaffaan immoo eeggannaa barbaachisu ofii godha. Dhukkubsachuu duwwaa utuu hin taane dhukkubni kun baay'ee sochii adda addaa gochuutu namarra jira. Mana ofii keessa yeroo taa'anii nyaata sirriitti nyaachuu danda'u namarra jira.
nyaatallee nama dhowwuu malti. Dhukkubni kun yoo nyaata nama dhowwee wanta akka bishaanii akka gaariitti dhuguu, waan akka juusii akka gaariitti dhuguu, keessi namaa yoo qoore, keessi namaa yoo jiidha dhabee dhukkuba kanaaf baay'ee dafanii saaxilamuuf ittiin miidhamuu waan danda'aniif kana gochuudha. Waan ho'aan baay'ee barbaachisaadha. Wanta akka jijimbilaa, wanta akka shaayii ho'aadha, wanta akka qullubbii adiidha. Si fayyadaa ture yeroo ati fayyadamtu? Baay'ee na fayyadaa ture. Baay'ee wantoota ittiin fayyadamu isaan kanadha. Daawwaa kan biraan itti fudhattu waan hin jirreefi kutaa keessa jiranii ho'isanii amma danda'amaa ta'etti bishaan ho'isanii wanta akka loomii, wanta akka burtukaanii kanaa ho'isanii danfisanii ruumiin keessa jiran yookaan kutaan keessatti isoleetidii ta'anii jiranii tempereecharri isaa gaarii ta'e ho'uu danda'u tura jira. Wanta ofii fudhatanis wanta bishaanuma bishaan dhugan illee ho'isanii bishaan ho'aa bishaan xinnoo diilalla keessaa ba'e yoo dhugan gaariidha. Warri ogeessotaas kana nama gorsu. Anis yaala sana baay'een godhe baay'ee nama fayyada. Kana akka godhaniin jedha warri dhibee kanaan qabaman. Warri dhibee kanaan hin qabamin jiranii hawaasni keenya wanta isaan beekuu qaban. Dhukkuba kana namarratti arguun hin danda'amu. Dhukkubni kun namatti adda adda. Mallattoonni qabu wanti namarratti argisiisu adda adda. Ani akka fakkeenyaatti yoon si fudhadhee qaamni kiyyaa ho'een beeku, qufaan na qabateen beeku, na argansiiseen beeku. Hojii hojjechuu nan danda'a, bakka mara deemuu nan danda'a, bakka mara deemuu nan danda'an ture. Yeroo waliigala jireenya kee keessatti moo yeroo ammas dhukkube jechuu keetti? Yeroo na dhukkubaa ture. Dhukkubni suni sirraa hin mul'atu. Namni dhukkubsate mana keessa ciisaa, of dadhabaa sana hundumaa gochuu waan hin danda'uun ture. Wanta ani hawaasa keenya beeksisuu barbaadu nama bakkeerra jiru kana hundumaa yoo dhaqanii suuqii deemanii waa bitatu ta'ee, yoo iddoo garaagaraa deemu ta'ee, bakka deeman hundumaatti nama bakkee kanarra jiru hundumaa shakkuu danda'utu irra jira. Namni bakkeetti isaan argan, namni isaan wajjin dubbatan, namni isaan irraa waa bitan, namni isaan waa itti gurguran kamiyyuu fayyaadha, namni kun nagaadha jedhanii bakkeerraan ilaaluurra keessa nama kanaa keessa dhukkubni kun jiraaf hin jiruusaa waan hin beekneefi nama hundumaa baay'ee shakkuu danda'u. Egaa sun dhugaadha. Warri ogeessonni fayyaas gorsi kennan baay'inaan nanumaatti kennitu kanaan wal fakkaata. Karaa biraatiin amma akkuma maatii ofii eeguudha addaan taa'uun erga beekanii booda vaayirasiin koronaa kun keessatti qaama kee keessatti argamu erga beekite booda maatii keetiin addaan baata. Egaa san dura hojjechaa turtee, hojiirra turtee, hiriyoota keetiin wal argaa turtee, gabaa dhaqxaa, mana amantii dhaqaa turtee kun hunduu jira. Akkam ture namoota si wajjin duraan wajjin hojjechaa turtan yookaan bakka biraatti argitu duraan fayyaa seetee itti dhihaachaa turte keessaa namni si quunnamee akkana midhee shakkee qorannoo geggeeffatee jiramoo hanqabamee jiramoo wanni beektu jiraate? Gaaffii bareedaadha. Ani dhukkubni kun erga faca'ee naannoo kanatti keessumaa naannoo kanatti erga bal'atee baay'ee nama wajjin waliin arguun ture. Cheerchiinis akka durii cheerchiin deemnu manuma teenyee teknooloojiitti fayyadamneeti kan yeroo sagadaa qabaannu bakka hojiitti dirqama waan gootu hin qabdu hawaasa wajjin hojjettu wajjin wal argita. Ergan dhukkuba kanaan utuun dhukkuba kana of keessatti hin argin dura torbanu isa gara jalqabaa keessa utuu mallattoo sana hin argini hawaasa keenya keessaa nama tokko qodaa ta'e harkaa fudhachuudhaaf naa bilbilee yeroo sana hin ilaalamnes dhukkubni sun na keessa jiraachuu dhiisuu isaa hin beeku. Akkuma sana immoo mallattoo sana sina hin qabuun ture. Qodaa kana bakkeetti diidetti ba'een konkolaataa keessaa alaaluma distaansii mara fageenyuma irratti wal ilaannee qodaa kana kenneefi guyyaa 3 booddeedha kan dhukkuba kanaan qabamu kiyya. Guyyaa 3-4 booddeedha kan dhukkuba kanaan qabamu kiyya bare. Akkan dhaqee ilaalamee deebi'anii namni jalqaba bilbileef nama kanatu maatii isaatiif akka inni of eeggatu, akka inni of dhaggeeffatu, akka inni of hordofu sochiin addaa tokko yoo jiraate daddafee akka inni ilaalamuu danda'u fi hamma sochiin addaa amma mallattoo addaa ofirratti argutti immoo maatii isaatti adda of baasee akka inni haala jiru hordofuun battaluma itti himee namni sunis sana godheera ammas hordoffiirra jira. Ulfaadhu obbo Ittafaa dhumarratti eessa na qabee jettee yaadda vaayirasiin kun eessa bakka hojiitii moo hospitaalaan hojjedha jettee taate warraa ta'ettis hospitaala hojjettii achii moo bakki shakkitu jiraa? Kallattiidhumaan ani bakka hojiitii na qabee
Bakka hojiitii fi mana kootiin alaa iddoo kabiraa kan inni deemu hin qabun ture. Bakka hojiitiin qabuusaa caalaatti immoo shakkiin koo guddaani bakka hojiitii galgala tokko iddoo hojiitu hin jiru gara emergency roomii naannoo sanatti dhukkubsataa dhukkuba kanaan qabamee gara emergency dhufe tokkon argee dhukkubsataan kun hafuura baafachuu hin danda'u baay'ee haala ulfaataa keessa waan tureef fageenyarra dhaabbadheen kanan arge dhukkubsataa sanarraa miti kan inni qabame. Dhukkubsataa sana ergan argee booda xiinsammuun kiyya baay'ee dhiphina keessa galee nanni kiyya qaamni kiyya waan ho'uu natti fakkaatee waan hin deemuu dadhabee natti fakkaatee istiil fayyaan ture garuu sodaa sana keessa gaafan galu nama ni beeku obboleessa ni beeku nama biyya kanaati nama kutaa emergency roomiidha hojjetu neersiitu jira nama sanaaf bilbileeni dhufeeni tempereechara koo ilaallachuu barbaada tempereechara kiyyaa naa ilaaliin jedheeni rakkoon qabu kottu naan jedhee tempereechara kiyyaa naa safaree tempereechara kiyyaa safaradhee tempereechara kiyyaa nagaama ture rakkinni hin turre isa booddee immoo sammuun kiyyaa naa amanee fayyaa ta'uu koo mirkaneeffadheen gargar baane. Guyyaa 3 booda gaafani bakka hojii deemu obboleessi neersiin na gargaare sun neersiin tempereechara kiyyaa naa safare suni dhukkuba sanaan qabamuun isaa mirkanaa'ee hospitaala akka inni gadhiisee naga'e. Achirraa gara guyyaa 9 yookaan guyyaa 10 kan hin caalle boodadha kanani mallattoo sana ofii kiyyaa irratti argee wanti inni natti argisiisu nama sanarraa dhukkuba sana waan hin fudhadhe natti fakkaata. Bakka hojiitti qabamuun koo beekamaadhuma. Kallattii maan garuu nama sanarraa. Namuu cimaa qabdanii keessattuu ilmi kee mucaan waggaa 3 an duratti argine fayyuu keessaniif baay'een sinii gammade. Obbo Ittafaa Namumaa si'is haadha warraa kee aaddee Aannanee Qabataa akkasumas ijoollee kee lamaan sagantaa keenya irratti dhihaattanii muuxannoo keessan weerara vaayirasii koronaa kana ilaalchisee waan keessa dabartan hiruu keessaniif ulfaadhaa fayyaa ta'aa baga fayyitanii sinin jedha. Baay'ee ulfaadhuutii jiwa rabbis na eebbisu hunduma keessan sinis hojjettoota obboloota wajjin hojjettan hawaasa keenya hundumaa dhibee kanaanii akka hin qabamneef rabbi eegumsa jabaa isiniif haa godhuun jedha. Ulfaadhu fayyaa ta'e. Kabajamtoota daawwattoota keenya egaa sagantaa kiyyaarraa kanumaan hin xumuraa ani Tigisti Gammeeti nagahaan.